muuziqaa Oromoo lubbuun darbus hojii isaa dhalootatti tarkaanfatuun kanneen akka Aaba jennee kaana Rabbi moo namumaa kan seera jallisee kanneen kana fakkaataniin yeroo hunda yaadatama. Gootni jaalalaa kun walleewwan isaa jaalalaa walabummaa fi mirga dhala namaaf falmuun dalagaa barri itti hin dabarre gumaacheera. Adeeroon wabii sabaati. Adeeroon wabii sabaa fi fakkeenya tokkummaa akkasumas abbaa saboota hunda hammataa fi abbaa jaalalaa ta'ee yeroo hunda yaadannoon isaa nu wajjin jiraata. Adeeroon ዶክተር kabajaa አርቲስት አሊ ብራን ሁሉም ሰው ከመሞቱ ቀን ጀምሮ ቀናት ሲሄዱ ይረሳል። ጀግና ግን ትዝታው ቀን በሄደ ቁጥር እየታደሰ እየታወሰ ይመጣል የተባለለት የኦሮሞ ሙዚቃ ንጉስ የሆነው የክብር አርቲስት ዶክተር አሊ ቢራ ሕይወቱ ቢያልፍም ስራው በትውልድ እየተወሳ ይኖራል። ይህ የፍቅር ጀግና በዘፈኖቹ ስለ ፍቅር፣ ለነጻነት፣ ለሰብአዊነት መብት ሲታገል ጊዜውን የማይሽረውን ስራ አበርክቷል። እነዚህም ስራዎቹ የማይረሱ አባ ጀኒ ካና በማለት የሚታወቁና የኦሮሞ ቋንቋ ፊደል ለማስታወቅ በርካታ ስራዎችን የሰራ ታላቅ አርቲስት ነው። አዴሮ ወይ አጎት በመባል የሚጠራው ይህ የፍቅር ሰው አርቲስት አሊ ቢራን በማሰባችን ደስተኛ ነን። Artistiin keenya inni jaalatamaan bara baraan kan nu keessa jiraatuu fi onnee keenya keessa kan jiraatu kan hadhaadhuun ta'een nu keessa jiraatu yeroo jedhu inni gaaddisa keenya hundumaa kan goloota kutaalee Oromiyaa keessa jirtu odoo hin ta'in biyya Oromiyaatii fi hundeeffama naannoo biyya Itoophiyaa keessa jirtu maraaf nama bu'uureffamaa fi tokkummaa akka itti labsaa ture. Aliin hunduma keenya keessa waan jiruuf dhaamsaa fi adeemsa dhaloota jirtu keessatti uummanni Oromoo bara jireenya yeroo jiru keessatti burqaa hundumaa qabsoo yeroo jalqabaa isa afaan nama cabsaa yookaan waan godhu hundumaa godheen danda'u jedhama fiixaan baasee yeroo san keessatti bara cunqursa hamaa san keessa nama gahee guddaa nuuf taphatee har'a nuuf akkuma afaan Oromoo kana ittiin dubbannuu fi akka afaan Oromoo kana ittiin barannu gahee guddaa nama nuu taphateera. Doktoriin keenya Doktor kabajaa Artiist Alii Birraan hadda qofa yaadatamu adoo hin ta'in bara baraan kan yaadatamu. Isarraa wanni nuti barannu doktoriin yeroo bara jireenya isaa keessatti
wantoota inni godhu keessaa tokkummaaf jaalala hundeeffama keenya hundumaaf goloo Oromiyaa qofaan hin ta'in sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiruuf tokkummaa jaalala barsiisaa ture. Abbaa jaalalaa wadaroo tokkummaa isa karaa bu'uureffama keenyaati. Dr. Aliin yeroo jedhamu Aliin tokko keenya keessa jira. Dhaloota ammaa dhufaniif, dhaloota gara fuulduraatiif, dhaloota qubee jiraniif hundumaa gara qabsootti kan akka imallu taasise hundeeffama inni arfan qalloo keessatti taasise hamma ammaatti afaan Oromoo sadarkaa amma jirru kanarraa ammas gara fuulduraas akkatti dabalamee guddinaan faayamu kan godhe Doktara keenya Artist Alii Birraati. Nutis haaluma inni nu qabeesse kanaan amma sadarkaa amma jirrutti tokkummaa namni qabu tokkummaan humna, tokkummaan jabeenya, tokkummaan qaroomina, tokkummaan bilisummaadha kan abbootiin keenya duraan itti wareegaman san gad buusee dhaabee nu'uun hadha gahee jira. Isa san irratti nuut waan godhuu qabnu kan goonuuf kan hin goone hunduma isa yaadataa waa goonu godhuu qabna jechuudha. Kana yeroo isiniin jedhu amma asirraa gara fuulduraatti Aliin waan du'eef qaba, Aliin waan godhe qaba, Aliin waan jaare qaba, Aliin hundeeffama keenyaaf bu'uura waan ta'eef bu'uura isaa san irratti hundoofannee nuti gara fuulduraa yaada gidduudhaan hafnee karaa irratti dogongorree aduun hafin tokkummaa inni nuu dhaame jaalala inni nuu kenneen namoota jiran waliin kan Itoophiyaa keessa jiran miti kan guutuu Afrikaa keessa jiran akka addunyaatti inni bu'uura keenya goota keenya mootii mootota Afrikaati mootii mootota muuziqaati. Kanaaf isa addanne nutis xurree inni irraa nutti akeeke xurree tokkummaa faajii tokkummaa keenya akkani ta'e nutis akkasan taanee gara fuulduraa deemuu qabna. Ergaan inni itti dabarsu keessa yeroo baay'ee dhaloonni qubee yoo barate namni barate karoora yoo qabaate fuuldura isaa immoo ifa waan jiruuf inni yeroo hunduma yeroo cunqursaa bara hamaa san keessa ture keessatti ifa xiqqaa ta'ee dukkana guddaa keessa injifatee hadha nuti akka ifa keessa dhaabbannu nu godhee jira. Nutis harroota wantoota nu danqan baay'ee yoo jiraatanis goloolee jiru keessatti kan qaban qabeenyaan kan dhaban wal gargaarree aadaa inni nu barsiise wal bira dhaabannee jaalalaan tokkummaadhaan wal bira dhaabachuun kan dadhabe jabeessuun kan kufe immoo kaasuun kan kutaa kaan irratti ta'e kutaa kaan irratti daawwachuu odoo hin ta'in tokkummaan akka wal bira dhaabannu isinii dhaama. Gudunfaa isa waliigalaa isiniif dhaamu nuti amma sadarkaa amma jirrutti ifaan akka dhaabbannu kana kan nu godhe Doktora keenya kabajaa Artist Alii Birraati. Kanaaf nuti bu'uuruma isaa deemuun ammas ammaan achis gara fuulduraas odoo waliin qoqqoodama gidduu keenya keessa jiru aduu ilaalinii tokkummaadhaan galma ga'uuf geennu hunduma akka geennu hunduma keessanii isinitti dhaamatee jira. Nuti ilmaan isaa ammas ammaan achis akkuma tokkummaan wal qabannee hulaa jirtu hunda tarba jiru hunda akka qaxxaamurru akka darbinu isiniin jedhuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Egaan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenya qophiin hordofaa jirtan qophii yaadannoo artistii keenya Doktara kabajaa Alii Birraati. Ammas qophiin keenya kanatti dhufuuta itti aansuudhaan barataa mooraa keenyaa kan ta'e Haayiluun gara kana dhufuudhaan jaallattoota Alii Birraati sagalee isaatii waliidhaan sirba bareedduu isiniif dabarsa jechuudha. Haayiluu gara waltajjiitti afeerraa haamilee nu simadha.
sin
Taamuruu beektu miti? Ayyee taamuruu mata duree hin filattu moo filatee isiniif sirbu? Filatee sirbu miti? Ayyee kara waltajjii tafe. Yeroo muuziqaan asii kan lakkifamu Kanam sombate sajra gubas mari salaman nangadi baredu canteri Amir farar kaham na tatab Ito maharame ibna darari Sirliyo damaran darana muri Tukisi ko kari Amine Amane dibubi ada muri nara Umurat sori jalla kiya jira Agibu kamari dapat moti gara Ada gara moti betal jadi baretu nadari ya berata amratun tanari itu maharame ibnu tanari sirriyon dafran tarana gori tu bisi ko tu jalawa hogari tu prisiya moden sugara hirata langen di kokut samara atano lomba negatir darbaru ekam na jayu digba mara jadi baretu jandai datang kopi olvina barari amora tabu manura bahasa harare gapadur ragori wa esi korat naboku karatu Tidang sakiya suti samirapan dalam sobat desa jiroh basmari salaman na jadi baretu
ulfaadha. Amilee keessan. akka qofaan tokko na quba jira iddoo dubbachuu hin danda'u. Baga guyyaa kanaaf wal hunda baga guyyaa kanaan nu ga'een jira. Obboleessi kiyyaa artiist Dr. Alii Birraa Sinimoo abbaa keessan artiist Alii Birraa waayiltuu akka dalagee tamaariin teenya amma haala ishii nu himtee jirti. Rabbiin ka waa guddaa qaba. Wajjin utuu ammas ture baree taraayyuu Rabbiin immoo nu hundi waan karaa biraa ni alannaa ni guddannaa ni duunaa kun waan jiru waan ta'e Alii Birraan keenya amma bakka Rabbiin jee ofitti fudhatee jira. Rabbiin achumatti isas wanti isaa akka wanti nu hojjenna warri jirus amma kabaja isaatiin kabajnee waan akkanaa waan bareedaa gootanii har'a maqaa isaa kaasuu jechuun waa guddaa kana tan ijoollee isaatti laatanii gamu oomisheen kun kunneen as jirtan waa hundi baga guyyaa kanaatiin ga'ee jedhaa galatooma.
Egaa hundi keenya abbaa keenya ta'anii nu tajaajilaa jiru isaanii. Ani yeroo hundaa mooraalii isaanii jalala isaanii ijoollee qaban baay'een dinqisiifadha, baay'een ajaa'ibsiifadha. Isaan kana badhaasa xiqqoosee kan as dhufee nu kennu pirezidentii mooraa keenya barataa gamtaa barataa kan ta'e Mahammad Abdallaa gara waltajjii tafeerraa. Ittaasuudhaan pirezidentii gumii fi aadaa afaan Oromoo kan ta'e Heenok gara waltajjii tafeerrasasi. Gaashmokee kanarra malaaf. Ayyee galatoomaa guddaa isin galateeffadha. Jaalalli akkasii. Jaalalli akkasii. Walaloo gabaabduu karaa barataa Magarsaa nuuf dhiyaata karaa waltajjii. Nyaatee sammuu na jeeqaa isa na cabse ceekuu gubachaa tuman seeqaa namni narratti hin beeku gootaatiin boo'aniifan garaa jabaadhe malee gaaddisa guddaa jigee yoo maariin irraa galee falmataa haqa sabaa boonsaa Oromiyaa balloo badhaasa dirree dhawaa gumaacha afran qabnoo jajjabeessaa keenyasaa nuun jedhu walii jirraa dooktaricha kabajaa aartisti Alii Birraa. Machaa'een haasaa keessa gulufee nagaa gaaffiis dagadhee callisee matti buufee yoo nadhaan jechaa jirtu maal mucammaan mucufee baga nagaadhaan dhuftan baga nagaadhaan dhufee. Qilleensaa fi barnoota dhiphuusaa dandeessanii yaadannoo goota keenyaaf akkasiin wal geessanii keessummoonni adda addaadhaas kan dhuftan arreedanii Oromoo koo wal biraa akkasiin bareedanii afaan qofaan ma ta'u as dhaabbeeru dubbatee utuu ka'ee deemee maddii sin dhungadhee jaalala koo Oromummaa nama hundumaaf dhiyeesse rabbi tokko soo giddaa walitti nu mi'eesse. Goonni keenya ilmi sabaa inni baraan yaadannu nama saaggoo ammiti jabaa ittiin aadannu isa takkaa kan laanne dararamaaf cabaati goota bara dukkanaa dungoo ta'e sabaati gootichi leenci namaa eenyutti ba'ee badaa sanyiin elamoo qilxuu sanyiin jaarraa abbaa gadaa guddisni bakar waaree bakkiin nadhii gammadaa. Mul'ata baarootumsaa fuudhee duratti taree ilmaan qabsoo guddisuu waaqa guutuurra baree ejjennoota addaa birruu hubatee utuu beeku gooba naadaachee ta'uu garaa isaattuu nakiiku. Kan waan hundi isaaf galte aliin qabsaa'aa sirrii waan safarraa hafaaree ilmi aliyyii cirrii har'aaf jiraata malee baroota dhufaa darbaa sodaa du'aa qabaaree sanyii nabishee garbaa. Shangoo meexxiin garasuu agarii fi abdiisaa kaayyolii qadingiliif lubbuu laate qabsiisaa wanta booretti laate keessoodhaa qabaaf madaa haqa maammoo mazammir Haayile Maariyaam Gammadaa. Gootichi ilma abbaa Jifaar kan gootittii warqituu Oromiyaa addunyaatti ibse jibbitoon nutu argitu gootummaa malee birraaf waan hundi ta'e citi balaa izallaqaa galtuu obboleessa isaa miti. Aliin baaf jiraachuun
aliin sabaaf jiraachuun jiruu dhuunfaa isaa dhiisee Abuna Phexrostu biyyaaf laachuu barsiise. Luba guddinaatu isaatu haqa abduu agarsiise. Hayyadamsaa iddoo dhaameef iccitii sabaaf du'u abbootii gadaa gorse uummata bakka bu'u. Aliin kan gaafa xiiqii, aliin kan gaafa aarii, obboleessi abbichuuf gabra maariyaam gaarii, sanyiin qabayyoo gurmuu, sanyiin baachaa nama saafoo, dhalatti dhaba malee binciisu booree dhaafoo. Gootummaa isaa mul'atu, haqa isaa dubbadhu, aliif yaada dhiyeesse, isa qofaa hubadhu. Amma jecheessi nyaattee balbala bira cufatte, natti himee aliikoo, maal arte maal mufatte, silaa akka garaafoo dacheen baraan si baata. Atoo jirma sabaati, dameen qofaa jiraata. Yaa safat mataa haqaa, aliikoo boonsaa qomoo, mee dhumma toositee Oromiyaa Oromoo. Dhokatee haguwaatee kan Abubakar haqii, moosaa hima kee yaaddee tarii himattaqii. Saba kee gosa dhabee yeroo daa'imman buusa. Ilmaan kee yaaddee warra kasumaa yoo buusa. Maaramee fi jireenyaa Yoosef Daadhii Galaanii Zarihuunii fi Nuhoo si dadhabdee garaanii warra baraan gubatuuf Oromoon boo'ee wacee qaqqaalee kichuucitan nuuf dubbisee boofacee. Aliinis naaf hubatee wanta nu hubachuu fedhe yaada tokko hundumaaf gabaabsee akkas naan jedhe. Uumaa tokko eegan qabu lakkoofsisuun baroota galaa guddaa galaasee adeemeera dhaloota. Qofaa kootitti yaadee boo'ee imimmaan cobsaa ilmaan Oromoo hunduu kan kooti jedhu nobsa. Bishaan ittiin naqinaa faayyoon kanatti dhabe kutaaf amantaaf miti Oromummaa fan cabe. Nuun jedhe goonni keenya jabaan saba isaa boonse shiraaf daba alagaa inni harkatti doomse. Aartii Oromoo har'aaf kan taa'ee darbe riqaa abbaan albama danuu aliin goonni muuziqaa. Isa saba haamileen fuulduratti deemsisu isa rabsoo jaarraadhaa wallee tokkoon deebisu. Kan tasa namaan galle jechoota doonni fiduu jalqabumayyuu aliin aartii uumamuun diduu. Hundee aartii Oromoo jabaa ga'e lafaanii uumama ajaa'ibaa galmee jechoota afaanii kan jechoonni isaan duune hubataaf yeroof haala haleellaan jechoota isaa niwukileerii caala. Kan jechoonni isaan duune hayyuu waan hundaan tole kan tasumaan nuffamne sagaleen isaa kiilolee waa'een hundi walleedhaa qaceellootan galee fi mootiin muuziqaa jechuun sirriitti kan maleefi. Bara biyya ofiittuu dubbachuun yakka ta'e goota afaan isaan sirbu addunyaarra naanna'ee warra carraa argateen gannu qabee faan banu alii caalee fudhate badhaasa adda addaa danuu. Goonni umurii isaa guutuu onnee gootummaan cimee afaan garaa garaatiin Oromiyaa addunyaatti hime aartistoota sadeellaaf kan gorsiisuudhaaf tolii qaamaan dhugaadhaan boqosu maqaan isaa Boollaa'uuni. Dadhabbiin aliin badu horeera ilmaan jabduu ijoollee eenyummaa isheef quuqama guddaa qabdu. Daandii aliirra deemuuf warra mala marfatu nana mana Oromoo koo dhaloonni maanaan gatu. Oromoo gaafa jedhan innan dafee owwaadhu beekumsa qoshee xiqqoon irbuu sabaaf orlaadhu. Hundaatu fadhee dhiisuun waca hololaan biyya duruu waan an beekuufi akka taane abbaa biyya wallee isaatiin waan hundaa natti meera liinkiyya. Gammachuun koo yoo laalan anaaf hin jiru giti aayifoonii fi riigoo viilaa qabaadhee miti kan hundan akkas booluuf akkuma intala mootii sanyii aartist Alii Birraa Oromoo ta'uu kooti. Dubbachaattiin sirbuudhaan afaan shanii moo ja'a Oromummaa urgeessee addunyaa guutuun ga'a. Jabaa sabaaf jiraate leencicha urjii ba'a. Ani isa afaan adda addaan yoo leellise maal ta'a? Hamilee guddaadhaan gaggeessaan ergaa guddaadha kan inni nu dabarsee ትልቅ መልእክት ነው ያስተላለፈልን። በመቀጠል ድራማ አጭር ድራማ አለ የአርቲስት አሊ ብራን መታሰቢያ የሚያስታውሰን ድራማ ይቀጥላል ማለት ነው።
እሺ እንዴት ናችሁ? ማነው የሆነ ስራ ያለ ውጭውና የሆነ ነገር ሰው ይፈልጋል። ምንድን ነው ችግር አለ? ሰው ይፈልጋል። በደንብ ፈትሾና ዘው ከሲቴክ ወለዳ ፈተሽ ነኝ ፈተሽ ግባ ግባ አማዮ ነው አላና ጎንበስ በል ጎንበስ በል ማን ዘናኒ ቢበል አማርኛ ታውቁ ዘናኒ ምን አሰብ ነው ማርፎ ዘጋሚ ቢበል እዚህ ተሳ አሲወል ሱቁም ማለት ይፋም ቢበል ቢበል ኩሎ ሙዚቃ አፋን ኦሮሞ ቀዳ ነው ቡይዳ አፋን ኦሮሞ ወሳ ገና አፋን ኦሮሞ ጉያ አዲን ፈኒ ስቱዲዮን ኤርጋሳና ደምሲሰን ኢየና መግርማቺስ ከናፍ ኦቶቢ ይሁን ቁመቲ ወራ አፋና ዲሲያ ዲሲ አፋን ኦሮሞ ስልኩ ኦቶቢ ይሁን ቁመቲ መከታታ ተገና ደፋ አፋን ኦሮሞ አፋን አቢሲኛ አፋን ተቆጡ ይሉ ኤዩና አፋን ኦሮሞ tokko ali birala kira tokko mo jira kan duba de kunchen duba de danga gabu ko jira amma isin ke san damne yo sera tigal chine mare bi ko kanabu naje jawran duba dafa tori bakasani betani wali devna wara kasi kanam sukuna mena duno gotaji agese maga aswati sine ko Nada. Na hora. Não. Sare. Rio Talubala. ስለዚህ ሁለታችሁ የሆነ ግለሰቦች አለብራ ተብዬ የሆነ አዲስ አለ በኦሮምኛ ዘፍናለሁ በአማርኛ ዘፍን እያለ አንድ የአቢሲኛ ቋንቋ እያለ እኛ ላይ ህዝብ ሀገር ሁከት ለማስነሳት እኛ ለመረበሽ ተነሷል። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ተነሳችሁ ወደ ቡቱም አካባቢ ያሉ መኖሪያችሁ እዛ ሄዳችሁ አለብራ ተብዬው ይዛችሁ ደብድባችሁ ቀጥቅጣችሁ እንድታመጡልኝ እና እኔም ከእናንተ ጋር ስለሚሄድ እዛ አካባቢ ያሉ ግለሰቦች እንሮጣለን እናወጣለን ካለ ግንባሩን ብለን እንገለዋለን። ሰማ ተቀበል ሳይ ወዳ ስራ አዘ
qe'ee sagalee bareedu gaaddisa odaa sabaa fi walleetiin dargaggoof qarreetiin faayamee qe'ee haga sana namatti tolu ega qullaa gootee ega qe'een sun dhamdhama dhabee ega qe'een kun onaa ta'ee na jibbisiisee na nyaachuu eegalee turee bubbulee ani falan dhabe mee ijoollee kanatti anatu balleesse moo gaaddisa isaan jibbisiise moo eenyummaa isaanii jibbani moo boolla kamtu isaan liqimse laata barbaacha isaanii jaawwara ganamaa qabee aga galgalaa argadhi jedhee hin teenye du'an jedhee garaan kutanne tarii ijoolleen dogoggortee eenyummaa namaa tufte moo yakka dalagde laata isaanoo yakka hin beekan isaan eenyummaa namaa tuqan isaan namatti hin bu'an isaan aangoo namarran dhiiban mee maal laata badii isaanii eessa jedhee barbaadu garaa kutadhee teenye garaa na nyaata malee wallee dhugaaf jajjabduu ijoollee jaalala baarsitu warra baandii afran qalloo mee eessa jirtu sin laata yoo jiraatta dhawwaadha yoo hin jirre abdii kuta abdii akkam nagaa keessan maal taatan maamna jedhaa baddan anatu sin jibbisiise akkuma jedhame eenyummaa keessanitti qaanofte maal laata badiisu dhugaa jiru simboon jalqaba sin beeku sin irratti argamtu fuulli keessan huqqatee aloon hokkolaa deemti alii shabboon dhaahamee fuulli isaa hodhamee jira rakkootu jira laata mee maaltu jira yaali ayyaa abdii koo ayyaa abdii koo nagaa maaliin jira jedhe akkuma ati nutti himte nuti akka sabaatti diina baay'ee qabna osoo nuti gaaddisa odaa keenya jala teenye sagalee kiilolee dhageessisnu ofni waraanaa dhufee akka bineensaatti nu tume akka loonitti nu hidhee fuudhee mana hidhaatti nu darbe nutis akka uumaan nu gargaaretti baanee dhufnee kunoo si waliin wal arginee jirra warri kaan garuu maal wanta ani hin beekne wanta uumame jira akkuma hin qabu hidhamuu keessan reebamuu keessan way badii dalagdanii kadir mee natti biyyaa kadir ta'e badiin dalagde mee maaliif ree warri kaan garuu maal namaan mee natti egaa yaa abdii koo nuti haqa malee humna hin qabnu obboleessi keenya gaftichi fakkeenyaa artistoota Oromoo Alii Birraan reebichi hamaan irra ga'uun hanga dhala dhabuurra dalee ga'ee mana yaalaa keessatti dararamaa jira kan isaallee haa ta'u garuu baga lubbuun nu hafe garuu obboleessa keenya Abubakar lubbuu isaa qaalii harki keenyaaf jechuudha Abubakar Buusaan ni ajjeefame. Booyina. Ilmoon dhiiraa garaatti boossi. Maaliin booyina. Kana jabeenyi gabummaa kana caalaa jabaataadha. Asinitti mee ture. Diina qarrifaa asinitti ciniinu qabdu. Jibba faarsitaniif jibba weellistaniif osoo ta'in. Isuma isin eenyummaa keessanii afaan keessanii jaalala faarsitan kana meeqa isin diina baay'ee qabdu aarsaa baay'ee kaffaluuf deemtu jedhee ana obboleessa hangafaatti sitti ture
isin baasisuu qabu. Ajjeefamuu Abubakar Muusaa kana dhabuun Alii Birraa tarii daandii keessa irraa isin maksite eenyummaa keessan isin dagachiifte moo kallattii mandurri isin beekurra jirtu taate. Egaa abdii koo afaan keenya eenyummaa keenya aadaa keenya dabarsinee alagaaf laachuun wanta hin yaadamneedha. Akka aarsaa lubbuutti nu kaffalchiisti malee maalumaafuu sochiin keenya bifa duraan osoo hin taane bifa rokotaan itti fufee jira. Ani ejjennoo keessan isa kanan beeka. Bifa dhokataanis ta'u daandii faqa eenyummaa keessan irraa maquu dhiisuu keessan anaaf miti uummata keessan boonsa. Garuu eenyummaa kee qabattee sochiin isin gochaa jirtan sochii isin taasisaa jirtan waan qabatamaa isin harkaa qabaachuu qabu. Qaama quunnamtan mataa keessan qabaachuu qabu. Sanaan ala kan keessanis bu'aa qabu. Mee qaama qubatu maalii wal quunnamtan eenyu waliin jirtu akkamitti jirtu yaadamnee natti. Egaa yaa abdii koo kunis sunis ta'e kaayyoo keenya galmaan ga'uuf jecha walquunnamtiin waldaa Maccaaftuu lama waliin qabnu hariiroo jabaa uumnee jirra. Maal kana malees immoo qabsoo kallattii dachee hiikoo bandoorraa uummanni Baalee gaggeessaa jiru waliin illee hariiroo jabaa uumnee jirra. Kana malees immoo miseensonni paartii keenya obboleonni lameen Ayyuub Abubakariif Yoonis Abdullaahi gara Somaaliyaa deemuun sagantaa raadiyoo afaan Oromoo akka jalqabsiisan taasifnee jirra. Ijoolleen Somaaliyaa ceetee sagantaa raadiyoo afaan Oromoo jalqabsiiste ijoollee isin keessaa baate. Kana caalaa maaltu nama boonsa? Isin dhuguma hojiitti jirtu. Hojiin keessan dhuguma nama boonsa. Garaa buluudha. Ammallee sichis daandii fi gufuun gufaan ni jiraachuu danda'a. Abdiin kutiina. Isin warra duubatti deebi'an ta'uu hin qabdan. Kumaa Abubakar Muusaa warra daandii isaarraa maxxan ta'uu hin qabdan. Gabaadha. Uummata sababa lunaati isin waliin jira. Alii Birraa eessa jirta? Alii sagalee kee dhabe. Waan diinar mangaloo Godin
Beetiin marti adooraawe. Aloo. Eessa jirta? Eessa jirta? Eessa jirtu? Abdii qophee. Abbaa kuusaa waliin of yeelanoo. Eessa jirta? Isaan daandii qoota walii filatanii lubbuu isaanii tokkitti uummata isaaniif aarsaa godhan. Egaa yaa arfan qal'oo, yaa dargaggoota, yaa Oromoo, tokkummaa keessan cimsaa. Diinaaf bakka hin laatinaa. Jaalala waliif qabaadhaa. Kutaa amantiin waliin qoodinaa. Namboo. Akkam jirra jirtu yaaboo hundi keessan. Akkam jirra jirtu yaaboo hundi keessan. Meeqa osoo jiraachuu faduu du'ee qabrii keessan. Isin har'a gammachuun akkana tatteessan. Shukurii galchuu qabda yaaboo rabbii keessan. Guyyaa yaadannootti yeroo baga itti geessan. Biyya leenjisoo dhiigaati waa'ee artii kaaftu. Biyya leenjisoo dhiigaati waa'ee artii kaaftu. Baalees gaafaan dhaqu ilmaan waaqoo guutuu. Hedduu isin jaalannaa shaashamannee jirtu. Gaafaan shawaa dhaqees firraa dhiisee aaru. Gaafaan shawaa dhaqees firraa dhiisee aaru. Adaamattiin gore maaliif hin jarjaru. Akkuma fayyaa qabdu ilmoota ta'ee birru.
tahaa jirru ni beekanii misa wanta tahaa jirru ni beekanii misa fooki jara shanuun jara gammachiisa goota kee dubbachuun maatii gaaffachiisa hambaa garii tulluu dhaloota Usmaan yoo buusa warree ibisaa addunyaa yaalmaan baaroo tumsaa aambottii goreetiin fi bashannansiisa ni jirra jaahaa dhaloota ajaa'ibuun jeessa. Yoo wallaggadha kulafti magariisa yoo wallaggadha kulafti magariisa naqamte goreetiin seenaa babarreessa ni jirra jaahaa ilmoo baaroo tumsaa. Yaa Gujiif Booranaa akkam nagayuma yaa Gujiif Booranaa akkam nagayuma seenaa abbaa Jifaariyoon inni Gujimma barruudhaan hin fixu qalamaatu dhuma sagalee ol kaasa warri gibee gaba. Habujatiin cufe maxaafa sheeytaanaa habujatiin cufe maxaafa sheeytaanaa gameessa bakar waaree seenaan hadbeessi. Habujatiin cufe maxaafa sheeytaanarraa gameessa bakar waaree seenaan calanqoo siidaan calanqoo jira seenaa mucee amma mucee faayyaa dandeerraa harargee dubbannaan namubbee fayyaarraa yaa biyya jaalalaa meeja inni jirra. Raayyaa faayyaa dandee mee maal jettan maaloo raayyaa faayyaa dandee mee maal jettan maaloo nagee qabdanii meesa matakkaloo nagee qabdanii meesa matakkaloo dhaloota warqituu jirtuu ijoollee walloo. Haaluma ture faadhaa baddabanne haaluma ture faadhaa baddabanne hedduu haaluma ture faadhaa baddabanne hedduu yaadu jira isiniin daganne isiniin barsiisa yoo afaan hin beeyne meelichirra jaa ijoollee Finfinnee. Ayyoo guddaan nu godhatu sana abdiinanii. namni kamuu bultii boonsaa irraa kaasee bultiin dagatamaa adeema. Yaadannoon goota garuu bultiin haruma. Gootonni kabajaa artist Alii Birraa mootii muuziqaa Oromoo boon isaa boqqoo darbus bultiin isaa dhaloota jajjabeeffatu kanneen akka Abbaa jennee kaana Rabbi mootummaa seera jallisee fi kanneen fakkaataniin yeroo gurra argamu. Gootni jajjabeeffatu walleewwan isaa jaalladha. Wala kurmaa fi dalagaa namaaf tolmu dalagaa fakkeessii dabaluu waasheera. Hariiroon walii sabaa fakkeenya mootummaa fi abbaa sababa hundaa hunda hammataa fi abbaa jaalalaa hojii isaa yeroo hunda yaadatamaa hojii jiraata. ሁሉም ሰው ከሞተበት ቀን ጀምሮ ቀናት ሲሄድ ይረሳል። የጀግናው ትዝታ ግን ቀን በሄደ ቁጥር እየታደሰ ይሄዳል። የኦሮምኛ ሙዚቃ ንጉሥ የሆነው የክብር ዶክተር አርቲስት አሊ ብራ ሕይወቱ ቢያልፍም ስራው በትውልድ እየተወሳ ይኖራል። ይህ የፍቅር ጀግና ዘፈኖቹ ለፍቅር ለነፃነትና ሰብአዊ መብት ሲታገል ጊዜ የማይሽረው ስራ አበርክቷል። አባ ጀኒ ካና ረቢሞ ነሙማ ከሴረ ጀሊሴ የሚባሉትን የማይረሱ ስራዎቹ ናቸው። ረቢሞ ነሙማ ሂከ ቀበባ ሶታኒ ሂከ ሂሮ ሂከ ኦፈላማ ቀቡ ዋን ቀሎተtti dhaloota yeroo hunda barnoota ta'ee barsiisaa adeemu ijoolleen irratti guddatan yaada nagaa fi yaada poozitiivatee nama hunda jaalaan hammatu yaada qajeelaa kan qabate weelloon isaa kun rabbi moo uumaa kan seera jallisee haati keenya takka maal barbaadu
Enough.